daawwattoota sarara satalaayitii irratti Oromiyaa News Networkii daawwataa jirtan oduu hatattamaa amma nu dhaqqabe qabna. Baha Oromiyaatti lafa Oromoo kukkutanii alagaaf kennuun akkuma itti fufutti jiraachuun isaa gabaafamaa jira. Aanaa Baabbilee akkasuma aanaa Cinahassanii fi Gursun irraa araddootaa fi gandoota hedduu fuudhanii bulchiinsa kililii shaniif kennaa jiraachuu mootummaa wayyaanee irraan kan ka'een uummanni Oromoo naannichaa hiriira diddaa mormii mootummaa wayyaanee irratti gaggeessaa jiran guyyaa shan guutuu walitti dhaabuudhaan kan itti fufaa jiran ta'uun isaanii gabaafamaa jira. Kanaan walqabatee Soomaalonni mootummaa wayyaaneetiin deeggaramuudhaan waggaa 7 dabran kana keessatti naannawa magaalaa Daakataatti bakkoota garagaraatti humnaan qubsuma seeraan alaa qubsifamanii turan ganama kana koree lafa Oromoo kukuttee isaaniif kennaa jirtuun naannoo Daakataa kana gadhiisanii naannawa biraa qubsifamuu akka qaban itti himamnaan waraana federaala mootummaa wayyaanee wajjin walitti bu'aa jiraachuu isaanii maddeen qeeroo bilisummaa Oromoo aanaa Baabbilee Oromiyaa News Networkitti himanii jiru. Haala kana laalchisee imbaasiin Ameerikaa arraan tana hagayya 10,2009 magaalaa Finfinnee irraa ibsa baaseen daandiin magaalaa Hararii fi magaalaa Jijjigaa walitti hidhu cufamee jiraachuu ibsee warroota daandii cufanii fi humnoota nageenyaa jidduutti lolli cimaan deemaa kan jiru ta'uu eeree jira. Lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa gara bahaatti jiraachaa jiran of eeggannaa cimaa godhuu akka qaban imbaasiin Ameerikaa Finfinnee taa'u kun dabalee ibsa baase kana keessatti yaadachiisee jira. Daawwattoota keenya haalota naannoo sanitti deemaa jiran faana buune oduu Oromiyaa News Networkii dhufaa jiran keessatti kan isin hubachiifnu ta'uu gamanumaan isinitti dhaamna. Qophiilee Oromiyaa News Networkii hafan waliin tursii gaarii. Daawwattoota sarara satalaayitii